obboloota koo miidiyaa kana waliin guddanna jenne kan waliin hojjetaa jirru hundumti keessanuu dhugaadha. Amantaa ta'uu gargar hin qoodiin na jajjabeessaa gorsa naaf laachaa kan na faana turtan hunduu waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jechuu jaalladha. Hin ulfaata lafa kana taa'anii dhabuuni. Ofeetoon baratiin kan baradhuuf obboloota koo na dura jiran irraallee carraa dafee kan baradhu abbaa naaf kennedha. Nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftoota furtuu dhaloota miidiyaa 4 hunduma keessaniif nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Obboloonni koo beektan beektu. Warri hin beekne immoo warri nageenya warri hin hubanne immoo akka rifanneef dafee dubbachuun irra jira. Egaa har'aa furtuun kolfa jaallatti. Har'a garuu maaliif uffata gurraacha uffattee dhuftes akkanaan hin jenne. Egaa xiqqoo ishii waa xiqqoo gaddarra kan ture obboloonni beektan beektu. Warra hin beekneef immoo faazariin koo waan jala boqotaniif kallachumaan gara dhimma isaatti galuun barbaada. Maaliif namoonni ani waa tokko waan gaddaatiif fayyadaman tokko yeroo argu baay'ee waan rifadhuuf namnis akkuma kana waan natti fakkaatuuf jechuudha. Asumaanis viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo ilaaltan dhaamsa xiqqoo ishee obboloota koo shaamarraniif booda akkan gaabbine tarii anaan kan na jabeesse waaqayyoo fi obboloota koo Gulambaa keessatti na jabeessan keessa jalatti waan kanadha jedhee kanan fudhadhe jechuudha. Isiniif dhaama waan ta'eef hanga dhumaatti ilaala. Asumaanis immoo abbaa kootiif lubbuu isaatiif boqonnaa akkanaaf hawwitan dhaamsa kooti jechuudha. Egaa akkuma beekamu namni kamiyyuu dhalataa hin boqotaa yookaan immoo hin du'a jechuudha. Tarii egaa namni abbaa yeroo jedhu abbaadhuma ta'uu danda'a. Ani garuu abbaa koo qofa hin turre anaafi tarii baay'een keessan hiriyaa dubartoota hiriyaa citiitti maxxan qabaachuu dandeessu. Obboleessa hangafaa qabaachuu dandeessu. Anaaf garuu obboleessi koo hangafaas kanan iccitii kootti madhus akka abbaatti immoo bakka abbaatti kanan itti madhu abbaa koo ture. Namoonni beekan beeku jaalalli an abbaa koof qabu abbaan koos kana naaf qabu adda ture. Garuu immoo gaamaal urishu du'aan komatanii mitire kan hin olleessisaa. Sagalee abbaa koo otoo nagahin guyyaa 4 kan hin bulle amma garuu gara guyyaa 10 meeqaaf deemaa jira jechuudha. Kanaaf asumaan dhaamsa tokko isiniif qaba. Amma na danda'ameen boodhee murteesseera garuu of qabee of ittisuu nan yaala. Viidiyoo kana si'a meeqaaf waraabaan jira. Na kanaaf maal isiniin jechuu barbaadeeni hunduma dura gadda keessan gadda koo keessan godhattanii na faana boo'aa kan turtan gadda keessan naaf ibsaa kan turtan obboloota koo miidiyaa kana waliin guddanna jenne kan waliin hojjetaa jirru hundumti keessanuu dhugaadha. Amantaa ta'uu gargar hin qoodiin na jajjabeessaa gorsa naaf laachaa kan na faana turtan hunduu waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jechuu jaalladha. Isa dura gara dhaamsa kootti dhaamsa isiniif qabutti otoo hin darbiin dura obboloota koo haala kamiinuu na wajjin ta'an yeroo isaanii aarsaa godhanii viidiyoon duubatti isaatiin illee akka hin deebinedhanii kallattii lamaan kan na faana rakkataa turan akka addaatti gorsa naaf kennaa na faana boo'aa kan turtan
Hundumti keessanuu guddaanaaf galatooma. Egaa kan du'e hin galu hundumti keenya yoo achi dhaqna. Otoo akka wal jaallatanii fi boo'ichi nama deebisa ta'e lafa kanarrattis nama hambisa ta'e jaalala abbaa kootiif qabu. Jaalala abbaan koo anaaf qabus lafa kanarratti akka anaaf jecha jiraatu godha ture Waaqni. Garuu immoo hin danda'amu jechuudha. Walumaa galatti maal isiniin jechuu barbaadeen walumaa galatti wantan akka gorsaatti isinii kennu jira. Isa dura garuu obboleetti koo yoon jedhes kanan ittiin qaanofne dhugaa dubbachuuf taanaan walumaa gala obboloota koo jedhee kanan isin ittiin qaanofne hundumti keessan obboloonni koo guyyoota kana keessatti deddeebitanii nuffii tokko malee naaf hojjechaallee turtanii Ifaa Miidiyaa, Wabii, Biiftuu Shoo, Dasteetsiyuu, Aminaa Shoo, Jalduu, Miidiyaawwan dura xajjituudhaan kan jiru, Dammee, Amboo, Biksan, akkuma kanaa Qaaqoo kan jedhu Amboo bira kan jiru jechuudha. Asteer Masiraat Nagaraadhaan baay'een keessan beektu. Yusraa akkuma kana Siifan Ooroo, Liidiyaa 21 jechuudha. Obsee Amboo dura giddumaa kan ture amma daangaadhaan kan jiru akkasumatti fakkaatee hundi gongore. Akka addaatti illee keessan barreeffamaan sagaleedhaan dammee yoon si dagadhe ta'e dhiifama. Obboloonni koo isin dagadhe yoo jiraate dhiifama naaf godhaa jechuudha. Innaa deddeebitanii jabaadhu naan jettanii yaada garaagaraa naa kennitanii kunis jiraa jedhee akkan jabaadhu kan na gootan hundi keessanuu guddaa tokko naaf galatoomaa jechuudha. Nafaana boossanii gorsa naaf kennaa kan turtan hundi keessanuu guddaa naaf galatoomaa jiraadha jechuun jaansee immoo Waaqni dhugaa dubbachuuf taanaan egaa haalama biyya keenya keessatti mul'atu. Kun ulfinaan mana ofiitti boqotanii ulfinaan awwaalamuu waan tokkodha. Baratti lubbuun namaa bakkeetti bineensi nyaachaa jiru jechuudha. Kanaafi jabaadhu jettanii na jabeessitanii Waaqayyo jalatti Waaqayyos immoo jabina naaf godhee jabaadheen jira. Yeroo biraa viidiyoo biraa isiniif qabadhee nan dhufaa yoo gaaffii qabaattanii gaafattanitti yeroo biraa isinii deebi'uu danda'a yeroon tasgabbaa'etti jechuudha. Haala kanaan isin jeequun barbaanne ture. Garuu egaa kan ta'e ta'eera. Garuu dhaamsa tokko obboloota koo shamarran biyyaan baasirtaniif kanan isiniif dhaamu jechuudha. Yoo isinii danda'ame maatii keessan irraan fagaatiina. Har'a waan boruu jedhamu dhiisa. Dhugaan isiniin jedha. Boruun akkas godhaa, galeen akkas godha kan jedhamu siruma sammuu keessan keessaa dhiisaa waa'ee maatii keessaniif jechuudha. Maaliif akkan kana isiniin jedha dhumaatti dhaggeeffadha. Wanta maatii keessaniif gochuu qabdan har'a amma godhaa fi dhugaa odoo kun akkas ta'uudhaa baatan amma kana hin jabaadhu natti fakkaata. Ijoolleen baay'ee walitti dhufeenyaaniif abbaan koo qabnu kan jaalala abbaan kootiif ani qabuu fi abbaan koo namni kamuu dhala isaa hin jibbu jaalala inni naaf qaburraan kan ka'e akkan ani waa tokko ta'utti kan isaan fudhatanii baay'ee dhiphataa turan jechuudha. Gochin godhee fi guyyaa sana wanta ta'etu
akkan jabaadhu na godhe waaqa jalatti. Akkuma kanas gorsa obboloonni lafa onaa kanaa yookaan biyya ambaatti naaf kennitan jechuudha. Innis maal isiniin jechuu barbaade, obboloonni baay'een gaafa biyya ambaa kana dhuftan kaan hiriyaa qabatanii dhufuu dandeessu, kaan gaa'ela keessatti dhufuu dandeessu, kaan keessan immoo morguma dhuftanii toora miidiyaadhaan hiriyaa qabachuu dandeessu. Haa ta'u iyyuu malee garuu maatii keessaniif bor kan jedhu yeroo hin kennina. Barichuma tokko yerootti kenninu miti yaa firoottan koo. Dhaamsa obboloota koo shamarraniif maatii keetiif bor kan jedhamu galeen akkas godhaa kan jedhamu gochuu fi yaaddeetta taanaan erga darbee deebteen argattu waan ta'eef dafii godhi. Eebba maatii keerraa argattu, yaada maatii keerraa argattu argadhuutii taa'i. Guyyaan boruu ofiisaayyuu guyyaa boruu waan boruu qabatee dhufu isatu beeka waan jedha sagalee Waaqayyoos jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaade, kan isin dhibu keessaa gaafa dhufnee biyya ambaa kana geenyu yoo tolan siimii nuu bitu miti, yoo toluu baatan immoo bilbila iyyuu nutti hin kennan. Garuu wanti fe'ee wanta fe'aa ta'u sagalee maatii keessanii dhaga'uu yaadaa. Dhugaan isiniin jedha, sagalee maatii keessanii dhaga'uu yaadaa. Kan isin dhibu keessaa ani abbaa koo ganama dubbiseen sa'aatii booda kan inni boqote jechuudha. Fayyaasaa homaa dhukkuba tokko hin qabu. Kana jechuun immoo dhugaadha abbaan koo Rabbi fuulduratti Rabbisa Waaqayyo isa jaallata. Dhukkuba tokko malee a'aa tokko malee jechuudha. Ganama nagaasaa wajjin haasofne jechuudha. Maaliifan kana isinii kaase? Baay'een keenya ijoollee baadiyyaati. Keessumattuu obboloonni koo ijoolleen Oromoo ijoollee baadiyyaa irraa dhufanidha. Hundumtuu intarneetiin fayyadamu. Akkuma beektan immoo Araboonni intarneetii sii kenninaan waan akkuma isaanii maatiin waan intarneetii fayyadaman isaanitti fakkaata. Kanaaf hamma danda'ametti siimiin harka kee jiraannaan jireenya lafa kanarraan guutu. Garuu bor wayyoo jettee wanta ati deeffachuu hin dandeenye jira. Yoo humna qabaatte har'a guutuu dide guutuu dandeessa. Garuu wanta ati deeffachuu hin dandeenye jira waan ta'eef fuula kee waan dibattu irraa hir'isi, maatii kee sagalee isaanii dhaga'i, sagalee kee dhageessisi. Kanaaf bor wanta wayyoo jettee deeffattu dhabdee wayyoo jettee deeffattu tokkotu jiru jechuudha. Kanaaf an daddafeen bilbila ture maatii koof jechuudha. Keessumattuu ani abbaa koo baay'ee tokko akka addaatti nan jaalladha. Of caalaatii nan jaalladha yoon jedhe shakkii hin qabu. Maaliifi daddafeen bilbilaa sagalee isaatuun dhaga'iin guyyaa 4 yoo akkam ta'e guyyaa 4 isayyoo bilbilli dide jechuudha. Guyyaa sana garuu ganama dubbiseen sa'aatii booda abbaan koo kan boqote. Kanaaf obboloota koo shamarranii maatii keessan dubbisaa bilbilaati. Isaanis karaa ilaalu. Anamma fakkeenyaaf otoo hin bilbilu ta'ee isuman daddafee bilbilu sanayyuu guyyaa sana otoo hin bilbille ta'ee hammam akka ulfaataa ta'e isinitti himuu hin danda'u. Sagalee isaatuun dhageenye ta'e jechuudha. Kanaaf maatii keessaniif waan gochuu qabdan godhaa. Asumaan dhugaa dubbachuuf taanaan abbaa manaa koo Waaqayyo umurii isaa naaf haa dheeressu, Waaqni isaa eebbisu. Iddoo nan hin jirretti kana ni godhiif jedheen olitti jechuudha. Maatii kootiif ta'ee irraatii eebbanaa fuudhee nuu fuudhee mana keenyaaf. Otoon goone ta'e garuu har'a akkaman ta'a ture. Kanaaf obboloota koo boruun godha maatii koof, boruun godha haadha koof, boruun godha abbaa koof jecha jedhu dhiisaa. Ammuma godhaa fi waan gochuufii qabdan. Kun dhaamsa kooti. Kun hin taane taanaan dhugaadha. Keessaan baatanii dandeessanii ofirrattan arge. Anuutoon kunuunfadhu kuftan cabdatoon jedhu nan dadhabe. Obsuun dadhabe.
in ulfaata. Kanaaf bor erga darbee wayyooton akkas godheera ta'ee jechuudha. Dafaatii waan gochuu qabdan maatii keessaniif godhaa. Kanumaa immoo jechuudha. Bilbilaa fi adaraa keessan bilbila yeroo hundaa bilbilaa maatii keessaniif fidaa jedhaanii birrii isinitti kennanii yoo siimiin qabnallee isaanumaan kaardinaa fidaadhaati kan isaan irratti guutaa maatii keessan dubbisaa dhugaan isiniin jedha. Gaabbii isaan dandeessan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yeroo biraa yaada biraa isiniif qabadhee dhufaa. Kanaaf abbaan manaa koo guddaan isa galateeffadha sumaanii. Maaliif bakka koo bu'ee maatiin koo guyyaa tokko akkanatti hin gaddine akka jireenya kootti gammadanii na eebbisan. Even guyyaa sana ganamallee too na eebbisaa ture abbaan koo jechuudha. Jireenya kootti gammadaa na eebbisaa ture jechuudha dhugaadha. Inni iddoo dhugaa jira dachee sobaan guutamte irra jira. Kanaaf maatii keessaniif har'a boruun jedhiinaa isin jechuu jaalladha. Waan gochuufi qabdan har'a godhaa fi galeen akkas godhan jedhiinaa dhugaa. Kanaaf kanan dhaamsi koo bara jiraate keessatti abbaan koo waan baay'ee naaf barsiiseera. Aarsaa guddaa naaf kaffaleera akkan jiraadhuufis. Waan gaarii irraa baradheera. Otoo miidhamuu waaqaaf haafu jechuu na barsiiseera. Ofii otoo beela'uu nama biraa akka nyaatu carraa kennuufi na barsiifateera. Miidhamnadhaa boru akka hin taane na barsiifateera. Boru akka hin deebine nama barsiisee darbuuf malee nama miidhuuf akka hin taane gorsa isaa keessatti naaf himaa tureera. Kanaafiyyuu immoo inni kun anaan na jabeessa jechuudha. Kanaaf yeroo hunda akkana jedha. Mucaa koo lafa kosiin irratti gatamuu ta'edha. Maaliif abbaa yoon jedhe har'aaf foolii badaa qabaate boru waan gaarii kan baasu isa dhadha ture. Kanaaf eenyumti keenya yoo abbaan keenya gaachana keenyadha. Waan gochuu qabdan maatii keessaniif dafaa godhaan dhaamsa kooti. Hin ulfaata lafa kana taa'anii dhabuuni. Ofii otoo hin baratiin akkan baradhuuf obboloota koo na dura jiran irraallee carraa dafee akkan baradhu abbaa naaf kennedha. Kana hundumaa naaf godhee garuu bakka sanatti argamuu dhabuun koo baay'ee na gaddisiisus gatii dadhabbii isaa ofirratti nan bisne amma danda'ametti. Kanaaf eenyumti keenyayyuu abbaan keenya nu wajjin dadhabeera. Haati keenyas akkuma kana. Kanaaf waan gochuu qabdan warra abbaan keessan lubbuudhaan jiru haati keessanis jiran waan gochuu qabdan har'a godhaa fi eenyumaafuu taanaan jechuudha. Boruun jedhiinaa. Dhugaa tokko kana natti fakkaata. Jabina kannaaf ta'eyyuu boruun godhaaf hin jedhu. Innaa kanaaf haalonni har'aaf har'atti wanta akka tokko maatii keessaniif wanta hin goone jiraachuu danda'u. Isa achumatti dhiisaati
maatii keessan irraa eebba fudhadhaa isiniin jedha. Haadha koo waaqni lubbuu ishee naaf haa dheeressu, naaf haa turtu. Kanallee akka amantaa keessanitti kadhannaa naaf godhaa. Yeroo biraa abbaan koo nama akkamii akka ta'e, naannoo keessa jiraatutti nama akkamii akka ta'e nan dhufa viidiyoodhaan akka amma waaqayyo na gargaare isiniif nan fidaa. Hojii akkamii nama maal jaallatu akka ta'e, nama hojii akkamii jaallatu akka ta'e, amalli isaa nama akkamii akka ta'e isiniif qabadhee nan dhufa. Kanaaf buloonni koo lakkii furtuu hin miidhamta qophaa kee biyya ormaatti gara miidiyaatti deebi'i. Miidiyaan kun waan baay'ee nama dagachiisattanii nattis loltanii na kadhattanis akka amma kana dhaabbadhu na gootan guddaa naaf galatoomaa isiniin jechuu jaalladha obboloota koo. Kallattii hundumaanis kan na faana turtan guddaa naaf galatoomaa. Guyyaan aga'ee kaasee hanga har'aallee osoo nan hirribarraan ka'in furtuu koo akkamitti bulte jabaatte kan jettan hundi keessan naaf galatooma. Asumaan illee buleetti keenya namoonni muraasni beektu naaf taanaan maatii kee wajjiniin waaqayyo isaa eebbisu eebbifamisiin jechuun jaalladha. Kallattii hundumaan nafaan akkan turte haadhoo koo hundumti keessanuu namoonni kallattii biraanuu akka carraa ta'e viidiyoon kun sin bira ga'u nafaana gadda keessan ibsachaa turtan ulfaadha. Akkuma kana gaaffiin tokko jira biyyaan galtamu akkam goote isa jedhamuuf yeroo biraa tasgabbaa'een furtuu ishee kana toon taane furtuu ishee abbaan ishee irra dhaabbattee boossuuf akka isheen jabaattu immoo gorsaa lolaa cimtuu akka taatu kan godhe cimina haadha ishee biratti furtuu ishee jabduu ishee haalli kamuu ishee daangessine gadda kamiyyuu kolfaan dabarsitee cimtee dhaabbattu sana deebiseen akkaataa kanatti dhufee yaada koo isiniif hira jechuudha. Isheen kun furtuun isheen kun anaafuu gaaffiidha. Maaliif cimtuu ani kanan beeku furtuu cimtuu haalli kamuu kan isheen daangessine gaddi ishee yoo baay'ate daqiiqa kan irra turre ishee kanan beeka ture. Akkasittis ture abbaa koos ta'ee harmee koo kan isaan furtuu jabeessanii guddisan jechuudha. Garuu immoo furtuun har'a dadhabdee akka kanatti yeroo boossu akkaataa kanatti yeroo taatu anaafuu gaaffii natti humteetti yoo waaqayyo jedhe hin deebite abdii guddaa qaba isheen. Kanaaf kan miira gaddaatiin dhufee isin mufachiise obboloota koo dhiifama naaf godha. Hundi keessanuu guddaa naaf galatooma. Asumaanis dhaamsi koonni dhumaa viidiyoo har'aa irratti akkuma jedhee maatii keessaniif waa gochuudhaaf har'a kan jedhu dhiisaatti dafaa godhaaf waan gochuuf qabdanii. Akkuma kana immoo tokkummaan keessan faayidaa qofaaf otoo hin taane yeroo akkasitti dhugaa waaqayyo obboloonni koo amantaa too gargar hin qoodin bu'aa yeroo sagalee naa ergan edaa amma kana wal jaallanna amma kana jaalalli jira na eegsisiisaa ture jechuudha. Kanaaf itti hafuuf isiniin jedha. In ulfaata baay'ee akkasinitti kana caalaa immoo ulfaata ture. Kanaaf akkasinitti in ulfaanne dafaa maatii keessaniif qaqqabaa bilbilaa birriidhuma miindaa argattaniin hanuma isaaniitti kaardii naa guutaadhaati birriitti kennaa naa guutaa jedhaati lafa neetwoorkiin hojjetoo maatiin keessan jiraatan dubbisaa. Yoo obboloonni keessan immoo iddoo intarneetiin jiru jiraatan teeknooloojiin tureera sagalee kaa'aa daqiiqaa tokko viidiyoo waraabaatti ergaa abbaa koo na argisiisi dhaqee harmee koo na argisiisi jedha. Isaanis akkuma kanatti immoo deebisanii isiniif haa fidan gaabbisaa keessaan baatan. Dhugaa mee ilaalaame yoo akkam baay'ate guyyaa 4 tura sagalee abbaa koo toon dhagahin jechuudha. Garuu har'a guyyoota 10 ol lakkaa'ee jechuudha to sagalee isaan dhagahin argitanii wanta deebine waan ta'eef jechuudha.
Gaaf sana ganama sagalee isaa dhaga'e. Saatii booddee garuu boqote. Na gorfate akkuma mala isaa jechoota inni jedhe keessaa akka nama du'a isaa beekutti obbolaa koo adaraa natti kenne. Adaraa isaa sanaaf immoo jabaachuun dirqama kooti. Hangafoonni koo jiru garuu akka nama du'a isaa beekutti jabaadhu. Obboloota kee immoo adaraa obbolaa kee adaraa naan jedhee deddeebisee gorsa isaa na gorfatee akkaataa kanatti saatii booda kan inni boqote jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaadeen maatii keessaniif qaqqabaa dafaati. Abbaa manaas kan qabdan itti maatii godhaa fi dhugaa an abbaa manaa koo irra deddeebi'ee karaa kana baay'een galateeffadha. Waaqayyo isaa eebbisu. Baay'ee tokko jechuudha. Ana caalaa gadadhee miila isaa dhiqee yeroo inni gara isaa dhufu waamee bashannansiisee waa hunda godhee jechuudha. Asumaan abbaa manaa kiyyaa guddaa naaf galatoomii naaf jiraadhu umurii dheeraan jedha. Hamma kana qixxee maatiin koo akkanatti hin gaddine kan godhe ana caalaa waaqayyo jalatti isadha. Kanaaf warri abbaa manaa qabdanis ifaan ifatti itti maatii keessaniif of eebbisiisaa. Erga darbeetti otoon akkas godheera ta'e otoon homaa tokko hin godhu. Otoon akkas godheera ta'e jechuurra dursaa godhaan dhaamsa kootii. Sinin jaalladha, sinin kabaja. Miira boo'ichaan immoo waan ani faana dubbadheef dhiifama guddaa sinin jedha. Dhugaadha baay'ee gaddeera. Akka kaameraan na bareechin sinitti hin fakkaatiin baay'ee fuulli koo haa ta'u garuu obboloota koo guddaa naaf galatooma. Waaqayyo jalatti ulfaadhaa jiraadhaa. Yeroo biraa dhimma kanarratti furtuu ishii jabduu sana ishee haalli kamuu ishiin dhaamne sanan deebisee ishee wajjiniin dhufaa. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Hanga dhumaatti immoo laaltanii yaada keessan gaaffii yoo qabaattan gaafachuu dandeessu jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa.